Wobboon zoonii kibbaa keessa socho'u godina Gujii Bahaa Ona Gooroo Doolaa keessatti diina adabe. Fulbaana 22 bara 2022 abdii fi gaaddisni saba Oromoo Boon tarkaanfii ilaalessaa fudhachuu itti fufuun Ona Gooroo Doolaa fi Adoolaa Reeddee keessatti diina harcaasee jira. Fulbaana 21 bara 2022 godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Bittataa keessatti tarkaanfii waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti fudhateen humna diinaa 15 ajjeesee 9 madeessuun qawwee keemii 8 irraa hiikkatee jira. Godinuma Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Sokoraa Dirribaatti tarkaanfii leencichi fudhateen humna diinaa 12 ajjeesee 7 madeessuun qawwee keemii 5 fi bireenii takka dhuunfateera. Kana malees Kaleessa fulbaana 22 bara 2022 Aanaa Adoolaa Reeddee iddoo addaa Abbulloo Uddootuutti waraana nyaaphaa 30 ajjeesuun 22 madeessee qawwee keemii 12 irraa dhuunfatee jira. Walumaa galatti lola godina Gujii Bahaa Ona Gooroo Doolaa fi Adoolaa Reeddee keessatti woboon gaggeesseen waraana biltsiginnaa irraa 57 yoo ajjeesu 38 ammoo madeessee meeshaalee waraanaa biriina dabalatee irraa hiikuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Oduma wal fakkaatuun woboon zoonii lixaa godina Bahaa Wallaggaa Ona Arjoo Guddattuu keessatti diina adabuun meeshaalee waraanaa fi waraana sirna PP3 booji'e. Fulbaana 22 bara 2022 irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu biltsiginnaa irratti fudhachuu itti fufuun godina Bahaa Wallaggaa Ona Arjoo Guddattuu keessatti diina daaraa gochuun meeshaalee waraanaa fi waraana isaanii jira booji'ee jira. Tarkaanfii kaleessa fulbaana 22 bara 2022 godina Bahaa Wallaggaa Ona Arjoo Guddattuu naannoo Kireechariitti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana gabroonfataa PP Arjoo irraa gara Naqamtee deemaa turte waaree booda toora sa'a 7 walakkaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa gonfatee jira. Lola injifannoo boonsaan irratti argame kanaan waraana diinaa irraa bireena takka, isnaayipara takka, qawwee keemii 20, rasaasa 1000 takka, jororoo bireenii 500, hidhannoo waraanaa, konkolaataa Siriyeef 3 fi waraana biltsiginnaa 3 harkaan booji'ee jira. Onni Arjoo Guddattuu fageenya kiiloomeetira 20 hin caalle magaalaa Naqamtee irraa kan qabdu yommuu ta'u, irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon tarkaanfii ilaalessaa fudhateen waraana Abiyyi Ahmad naasoo keessa galchee jira. Miseensonni gumii paartiilee morkattootaa jiila gamtaa Awurooppaa waliin mari'atan. Koongireensiin Federaalaa Oromoo ibsa kaleessa karaa Feesbuukii isaa baaseen jiila kana waliin magaalaa Finfinneetti mari'atamuu beeksisee jira. Jiilli gamtaa Awurooppaa hoogganaa koree dhimma alaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an Deevid Maak Alistarii fi Ambaasaadar Roonaald Koobiyaatiin kan durfame yoo ta'u, miseensota paarlaamaa Awurooppaa kun of keessaa qaba jedhame. Marii kana irratti miseensonni gumii paartiilee morkattootaa paartiilee Koongireesii Federaalaa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Ogaaden, Areenaa Tigraay, Sochii Biyyaalessaa Walaayitaa fi Madirak irraa bakka bu'uun ergamaniiru. Marii sa'a 2 ol fudhate kana irratti miseensonni gumichaa dhimma nageenya biyyaa fi walwaraansa kaaba Itoophiyaa, walwaraansa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru, ajjeechaa, ukkaamsaa fi hidhaa seeraan alaa, buqqaatii uummataa fi beela biyya hubaa jiru irratti ibsi bal'aan kennamee jira. Hawaasni addunyaa walwaraansa Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannoo gahaa kennuu fi dhabuun balaa guddaa akka qabu hubachiisanii jiru. Miseensonni gumii paartiilee morkattootaa walwaraansa Oromiyaa fi iddoolee garaagaraa biyyattii keessa jiru moggatti dhiibanii walwaraansa kaabaa dhaabuun qofa rakkoon nageenyaa biyyaa akka hin furamne himanii jiru. Kanaan walqabatee qaamoleen kaabatti walwaraanaa jiran waldhabdee isaanii caayaa gamtaa Afrikaa jalatti araaraan furachuuf tattaaffii godhamaa jiru kan deeggaran ta'uu eeranii, haa ta'u malee mootummaan Eertiraa jidduu lixummaa hin barbaachifne balaafamaa fi birmadummaa biyyaa cabsee gochaa jiru kan balaaleffatanii fi kan dhaabbachuu qabu ta'uu himanii jiru. Kanaafis dhiibbaan dippiloomaasii hawaasa addunyaa cimee akka itti fufu gaafatanii jiru. Gama biraatiin walwaraansi dhaabbatee mariin biyyaalessaa hunda galeessa qaama walabateen gaggeeffamuun furmaata waaraa akka fidu ibsanii jiru. Mariin biyyaalessaa waggoota dheeraaf ajandaa paartiileen morkattootaa dhaadheessaa turan ta'uu isaatiin mariin haqa qabeessaa fi hunda galeessa akka taasifamuu fi ce'umsi gama dimookiraasii akka milkaa'u taasisuun kaayyoo ijoo gumii paartiilee morkattootaa ijaarameef akka ta'e hubachiisan. Haa ta'u malee akkaataa mootummaan amma itti deemaa jiruu fi koomishiniin marii biyyaalessaa walaba hin ta'in haala iftoomama hin qabneen hundeessuun mariin bu'a qabeessa rakkoo walxaxaa biyyattiif furmaata waaraa laatu ni gaggeeffama abdii jedhu akka hin qabne ibsanii jiru. Kanaan walqabatee gamtaan Awurooppaa yaada morkattoota biyya baraaruu danda'u kana cinaa akka dhaabbatuu fi deeggaru gaafatanii jiru. Ambaasaadar Roonaald Koobiyaa fi Deevid Maak Alistaar gama isaaniitiin walwaraansi Itoophiyaa keessa jiru kan daran isaan yaachise
gaaga'ama gaanfa Afrikaa fi dhiibbaa garaagaraa Awurooppaa irratti kan fiduu danda'u akka ta'e ibsanii waraanni kaabaa fi Oromiyaattis gaggeeffamu furmaata hatattamaa akka argatu akka hojjetan himanii jiru. Haaluma kanaan rakkoon siyaasaa waraana dhale akka furamuuf gahee qabeessota ijoo ta'an kan akka miseensota gumii paartiilee morkattootaa mootummaa fi humnoota siyaasaa garaagaraa waliin akka dhiyeenyaan hojjetan eeranii jiru. Itoophiyaan biyya ijoo hariiroo michoomina cimaa gamtaa Awurooppaa waliin qabdu waan taateef nagaa tasgabbii fi sirna dimokiraasii dagaaga Itoophiyaa keessatti arguuf hawwii qaban bakka buutonni gamtaa Awurooppaa kunneen ibsanii jiru. Gabaasa hayyoota mirga namummaa fi deebii mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraansi bifa haaraan jalqabuun kan akkaan isaa yaaddeessa ta'u hayyoonni mirga namummaa kan Koomishinii Addunyaa kanneen waa'ee Itoophiyaa beekan ibsanii jiru. Wal waraansa kana keessa humnootiin Eertiraa seenuu isaanii walitti bu'iinsi kun biyyoota biraattis babal'achuuf karaa bana jedhan. Qaamonni wal waraansa kana keessaa harka qaban marti battalumatti wal waraansa dhaabanii akka seera addunyaa kan wal waraansa kabajuuf dirqama irra jiru akka kabajan akkasumas deemsa mariitti akka deebi'an gaafatan. Kutaa sana keessatti sodaa nagaa fi nageenya uumamu ilaalchisee golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa haalli Itoophiyaa keessaa dhimma hatattamaa ta'uu murteessuu isaa koomishinni kun deeggaree jira. Siviilotaaf eegumsa barbaachisu mirkaneessuuf akkasumas haalli kun hammaatee kutaa sana keessatti caalatti tasgabbii dhabiinsa akka hin hammeessine gochuuf golli nagaa eegumsaa chaartara bee irratti hundaa'uun tarkaanfii akka fudhatuuf koomishinni kun gaafatee jira. Haalli kun hamaa ta'uu hubachuunis golli nagaa eegumsaa dhimmi Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ajandaa isaa keessatti iddoo olaanaa akka itti kennu koomishinni kun gaafatee jira. Gama kaaniin ministeerri Haajaalaa kan Itoophiyaa ibsa baaseen ibsa koomishinichaa fudhatama dhabsiisee jira. Koomishinichi adda bilisummaa uummata Tigraay seera walitti bu'iinsa dhaabuu addunyaa cabsuun walitti bu'iinsa kana kaasuu isaa dandeettii itti hubachuu hin qabu jedhee koomishinichi dhimma nagaa fi nageenya biyyattii ilaalchisee itti gaafatamummaa yookaan abbummaan fudhatee dubbachuu hin danda'u jedhee jira. Golli nagaa eegumsaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaafachuun koomishinaa kanaas dhimmi kabajamuu mirga namummaa meeshaa godhachuun dhiibbaa siyaasaa gochuuf gargaaramuu isaa akkasumas mootummaa wajjin hojjechuuf balbala banaa cufuuf akeekkachuu isaa agarsiisa jechuun ibsi ministeera dantaa alaa Itoophiyaa baasee hubachiisee jira. Ministeerri odeeffannoo kan Eertiraa Yamaanii Gabra Masqal deebii Tiwiitar ofii irratti kennaniin ajandaa siyaasaa kan ofii tarkaanfachiisuuf jecha gocha seeraan dhorkaa ta'e kan koomishinichi tokkummaa mootummaa keessatti hundeeffame gaggeessaa jiru fudhatama dhabsiisuuf Afrikaaf yeroon amma jedhan. Qaamoleen akkasii yeroo hunda aangoo isaanii bira darbanii koloneeffannaa saboota Afrikaa kanneen abbaa biyyummaa qaban irratti murtii dabarsuu jedhan. Hongeen Itoophiyaa mudate uummata miliyoona 16 eeggataa gargaarsaa taasisuu gareen mootummoota gamtoomanii dubbate. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen qindeessa gargaarsa namummaa OCHA'n akka ibsetti amma dhuma bara kanaatti lammiileen Itoophiyaa miliyoona 16 ta'an sababa hongeetiin kan ka'e gargaarsi namummaa akka isaan barbaachisu ibse. Qonnaan bultoonni oomishni midhaanii jalaa manca'uu isaa kan ibse gabaasni OCHA dhuma bara 2021 kaasee hamma walakkeessa bara 2022tti beeyladoonni horsiisee bultootaa fi qonnaan bultoonni miliyoona 3.5 ta'an du'uu isaa beeksise. Beeyladoota du'anii alattis warreen lubbuudhaan jiran miliyoona 25 ta'an dadhabaa jiraachuu isaa gabaasni OCHA ibsuu isaa Yoonaataan Zawudiyoos gabaasee jira. Ogeessota ibsa OCHA kana irratti hirmaatan keessaa kan VOA'n haasofsiise tokko akka jedhanitti amma ammaatti balaa hongee kanaan beeyladoonni du'an birrii biliyoona 40 kan baasan ta'uu dubbata.